Namoonni Saudi Arabiyaa keessa jiraatan baga gammadan majjaana Itoophiyaa dawwalu ji'a tokko kan torbaanii akkasumallee kan guyyaa tokko maatii keessan dubbisuuf namoonni rakkattan birrii xiqqoodhaan ji'a tokko akkaataa isin itti fayyadamuu dandeessan siim kaardii sawaa irratti isinitti argisiisan afaana bu'a. Jalqaba irratti mana bilbilaa keessanii keessa gala sana boodan urjii tuqa sana boodan 8863 tuqa maslaalii yookaan riqicha irratti cuqaasa sana boodan irratti dawwala sana boodan haala kanaan isinii dhufa. Namoonni hedduun Arabiif akka dubbisuu hin beekne nan beeka. Haala kanaan siim kaardiin keessan Arabiifarra yoo jiraatte Ingiliffa irratti deebifadha. Ingiliffa irratti deebifatuuf as keessaa guutumattuu ni baatu. Mana miiseejjii keessa seentu. Sana boodan gubbaa irratti 900 barreessa. Sana booda seendii irratti yookaan gama gadiitti 1390 barreessa. Seendii fuuldura jirti irratti dawwala. Sana boodan haala kanaan thank you we have changed your number language to English isiniin jedha. Lakkoofsi keessan amma booda siim kaardiin keessan gara afaan Ingiliffatti isinii jijjiiramee jira. Sana boodan mana foonii keessan keessatti deebi'a. Sana boodan ammallee akkuma reefutti 8863 maslaalii cuqaasa. Baga gammadan kun amma haala isin argitan kanaan kan reefu Arabiiffarra jiru Ingiliffarratti naaf deebi'ee jira jechuudha. Amma asirratti Itoophiyaa kan jedhamu kun asirratti kan guyyaa torbaatu jira jechuudha. Sawaa Itoophiyaa jedhee one day jedhee asitti jira jechuudha. Guyyaa tokkoofi kun fakkeenyaaf kan guyyaa tokkoo qarshii meeqaanii ni ilaalla jechuudha. Irratti cuqaastanii lakkoofsuma asirra jiru kana irratti guutan jechuudha. Iddoo duwwaa kana irratti cuqaastanii lakkoofsa jaarra jiraame amma sawaan kan guyyaa tokkoo jechuudha. Lakkoofsuma jaha kana irratti barreessitanii seendii gootu. Sana boodan haala kanaan isinii fidaa daqiiqaa 14 jechuudha. Enjoy 40 international minutes to Ethiopia valid for one day only for riyaala jahaan daqiiqaa 14 isiniif kenna jechuudha. Kana hidhatu yoo barbaadan lakkoofsa tokko kun asirratti subscribe godhaa isiniin jedha jechuudha. Lakkoofsa tokko asirratti cuqaastanii seendii gootanii deebi'uu yoo barbaadan duwwaa cuqaastanii seendii gootanii uf duuba deebitu. Amma kan guyyaa torbaatii fi kan ji'aatiin isin argisiisa. Jala kanatti moorta jettu ni argattu. 99 irratti barreessitu jechuudha. Siim kaardiin hundinuu hin qabdu isiniin jedheetiin jira. 99 cuqaastanii seendii gootu. Booda haala kanaan isinii dhufa. Kan torbaanitii fi kan ji'a asirratti qaba. Kan torbaanii isa lama isiniif kenna. Tokko daataa waliin isiniif kenna. Tokko immoo daataa maletti daqiiqaa 25 isiniif kenna. Hundaa isiniin argisiisa. Lakkoofsa 8 irra kan jiru Influx Ethiopia Weekly jedha. Kan torbaaniiti kunii jechuudha. Qarshii meeqa akka fudhatu ni ilaalla. Kan irratti cuqaasanii akkuma kan reefu lakkoofsa 8 irra barreessitanii seendii gootu. Sana boodan haala kanaan isinii dhufa. Daataa geegaa 3 isinii kenna. Bilbila international minute daqiiqaa 75 isiniif kenna. Qarshii 25 fudhata. Guyyaa torba isin fayyada. Kanallee irratti cuqaastanii lakkoofsa tokko irratti barreessitanii seendii gootu. Sana boodan isiniif hidhamaa. Namaaf hidhatu waan hin barbaadiniif 0 tuqeen uf duuba deebi'a jechuudha. Yoo uf duuba irraa deebi'uu barbaaddan 0 tuqanii uf duuba deebi'a. Sana boodan haala kanaan isinii dhufa. Asirratti Influx Ethiopia Monthly isiniin jedha. Kan torbaaniiti kun jechuudha. Lakkoofsa 9 irra jira. Isin lakkoofsa kana malee kan biraa irratti illee isinii fiduu danda'a. Barreeffamumaan isinii dubbisu kana ilaaltan jechuudha. Influx Ethiopian Monthly kan jedhu irratti cuqaastanii lakkoofsa meeqa irra jira? Lakkoofsa 9 irra jira jechuudha. Lakkoofsa 9 irratti barreessitanii seendii gootu. Yoo isin turtanii fakkeenyaaf daftanii waan kana sirreessuu baattan haala kanaan barreeffama kana kan isinii fida. Sana boodan uf duuba deebitaniituma isin maal gootanii jalqaba irratti kaatanii urjii gootanii 88 maslaalii gootanii irratti dawwaltanii bifa haaraan irra deebitan jechuudha. Yeroo murtaa'e qofa isiniif kenna. Sana boodan yeroo inni isinii dhufe 28 nuu kenna. Birrii 100 fudhata. Daqiiqaa 300 fi 40 Itoophiyaa akka barbaannetti dawwalatuu dandeenya jechuudha. Ji'a tokkoof yoo qusatuu baanne guyyaa lama keessatti fixuu ni dandeenya. Yoo qusanne immoo daqiiqaa 300 fi 40 tun ji'a tokko nu geessi jechuudha. Birrii meeqa fudhata? Birrii 100 fudhata jechuudha. Fakkeenyaaf suppermaarkeetii irraa rasiida yoo bitatan jechuudha yookaan kaardii yoo bitatan 115 bitattu 100 fi isiniif bahaa jechuudha. Haala kanaan guyyaa 28 fayyadamtu. Sana booda asirratti lakkoofsa tokko cuqaastanii subscribe gootanii seendii gootu jechuudha. Kallattimaan isiniif hidhamuu danda'a jechuudha. Dhuma irratti kan isinitti argisiisu kan torbaanii lama isiniin jedheetiin ture. Kana namoonni hedduulleen fayyadamaa jira. Yoo asirratti isiniif fide yoo isiniif fiduu baate 99 cuqaastaniituma gara fuulduraa deemtanii sawaa Itoophiyaa 7 day kan jedhu ni barbaaddu. Kiyyamma kun asirratti sawaa Itoophiyaa guyyaa torba jedhee asirratti naaf fide lakkoofsa 6 irra jira. Qarshii meeqa akka fudhatu ni ilaalla jechuudha. Irratti cuqaastanii lakkoofsa 6 irratti barreessitanii seendii gootu. Enjoy 25 international minute to Ethiopian world for 7 day only for jedhee haala kanaan isiniif fide jechuudha. Guyyaa torbaaf isiniif kenna. Riyaala 10 fudhata. Daqiiqaa 25 Itoophiyaa akka isin dawwaltaniif isinii kenna jechuudha. Sana booda lakkoofsa tokko irratti barreessitanii seendii gootu. Kallattiin isiniif fidha jechuudha. Kana fakkaata barnoonni irra isiniif qabadee dhufe. Wantoota keenya akka isin gammachiisu abdiin qaba. Namoonni itti fayyadamuu barbaadan sawaa kan qabdan itti fayyadama. Namoonni sawaan keessan kan isiniif hin finne immoo yeroo muraasa booda isiniif fiddii obsaan isiniin jedha. Daawwattoota keenya namoonni chaanaala haaraa taatan subscribe godhaan isiniin jedha. Yeroo barnoota isinirraa adda kutuu kiyya ni yaadattu jechuudha. Ni yaadatama dhiifama isiniin jecha
daawwattoota keenya waan gaarii kana gara Ramadaana kana keessa akka itti fayyadamtaniif isinii fide namoonni sawaa qabdan itti fayyadaman isiniin jedha carraa gaarii.